Aló, Hello. oye, Maal mi jawa silgina ran kaatu malta sila guran sila guran sila wali guya kana sila den nusar mate dana ole o manati gale kan itor kino jan him betamiti utuma betu silgina ran kaatu lidda. guyyaa hojiirran oola madaamiin koo mana oolti hin beektaa guyyaa sittaasa'uu danda'u galgal naa bilbilii siin jennaan. Galgala nitorki naan hojjetu yoo manatti gallisanu nitorki hidhamee jira waan ta'eef kanaafuu narratti hin dawwalini dawwaltelee nan argattu bilaashuma dawwaltaa kanaafuu guyyaa nattaasa'ii yoo manatti galee nitorki hin hojjetu siin jedhen ture tanaan durallee sitti himeen ture maal kan ta'u sagalee kiyyallee waraabdee miidiyaarra na fide miidiyaarra na fiduu dhiisiti icciitii ani ifatti wajjinaa somnee yoo hiriyaa hedduu hin himatin jedheetoo tanaan dura si leffadheen ture miti asi nan dhageechuu jireenya kiyyan barbaaddu biyyaat. Miidiyaa irratti kan si fide gubaa koo isbinnaaf haa baru jedheen. Mucaa kana yeroo darbee viidiyoo jalqabaa isinii maxxansiin ture akkasumas sooshaal miidiyaa irratti baay'een keessan argitaniitu ta'a yeroo darbe jechuudha. Mucayyoo abbaan manaa ishee torbeetti malee narra hin dawwaliini galgala narra hin dawwaliini yoo jireenya koo barbaadda ta'e torbeetti al takka bichaa na dawwalii jedhee mucaa ishee himattee jennaan isheen immoo waraabdee gallakkiste sana jechuudha. Obboleetti keenya boontuu badhaadhaa jedhamti. Mucaa bareedduu kanatu jaalalaan qoramaa jira. Haa ta'u malee kutaa lammaffaa isaas tiktookii jalatti nuu maxxansitee turte. Asirratti yaada wayii dubbachuun barbaada jechuudha. Egaa yaa hordoftoota koo yeroo darbee obboleessi kun torbeetti malee na jalaati hin qabdu jedhee ture. Akkasuma yookaan naan dawwaltu jedhe isheen immoo yoo gatii bajaajii si ergeen akkaawuntii kennaa ergii jette sannaan immoo ergasiiti bareedduu koo akkan si jaalladhu beektamite minaamin ishee jedheenaan isheen immoo biyyoo nyaadhotti irratti coftee jechaadha. Kutaa jalqabaa si yaadachiisuufidha. Amma immoo paartituu sanuu fiddeetti jechuudha kutaa lammaffaasaa. Kutaa lammaffaasaa irratti immoo maaf bilbila narraan kaastu jedhee himata. Viidiyaatti maaf na baastaa miidiyaatti na baasuu miti hicciitii waliin odeessine yookaan waliin haasuun iyyuu hiriyoota keetti baastee hin dubbatin siin hin jenne ani jedhe. Ila jaalalli dhoksaa dubbii qabdi. Akkasuma immoo jechaadha isheen bilbila irraa cufattannaan amma immoo maaf narraan kaasto'ee barbaada jechaadha. Haa ta'u iyyuu malee immoo sayyuu immoo jaalalleen keessan sin jaallachuu qofaa miti isinii hubachuu qaba. Mucaan kun immoo maa'ee guyyaa qofaa naa dawwalii halkan naaf hin dawwaliini jedha. Isheen immoo guyyaa madaamii bira hojii bira waan jirtuuf guyyaa mijatuuf kun shamarran arabaa hunda keenyadha. Baay'een isaan erga kilaasii galanii baay'een isaan immoo erga hojii fixanii jechuudha kan isaan haasa'uu danda'an. Kanaaf yeroo baay'ee jechaadha ijoolleen keenya gaafa nama tokko jaallattanii nama ana qofaaf gaafa naa mijatu bicha na dubbisi na barreessi na dawwali isiniin jedhurraa of eeggadha. Maaliif jennaan amma yeroo ati firii jirtutti fi yeroo ati hojiirra jirtu abbaa manaa keessatti jaalallee kittee si beekuu qaba malee gaafa ani manatti galuu naan bilbiliin gaafa bakkee jiru qofaa naa dawwali jechuun icciitii qaba. Isheen amma umarratti viidiyoo isaa addaanan kute malee neetworkiidha yoo mana galee je'een hennaan isheen immoo galgala haadha manaa keetu neetworkii sitti ta'a malee neetworkii miti jette. Innaa akka haadha manaa qabu adda baafattee barsiisee ta'e hin beeku. Icciitii qaba namichi of keessaa guyyaa malee halkan naan dawwaliini. Haa ta'u malee takka biraankiidha sedeen shakka. Akka kanaan dura sagalee isaa maxxansitee yaada jirtu hundumaa ibsitetti akka kootitti guyyaa masanayyuu waan bilookii goote isa balleessite wayii si'aani. Garuu haa ta'u malee kana booda bilookiin si godhaa ittee turtee viidiyoo guyyaa har'aa keessatti gara dhumaa irratti jechuudha. Sababa yuutuubii fan irraa mure malee haa ta'u iyyuu malee wanti kun biraankii otoo ta'ee garuu isuma dhugaa immoo jireenya akkasii namoonni jiraatanii baay'een isaanii jiru. Garuu fuula isheerra haasaa isheerra gaafan ilaalu wanti kun dhugaa hin fakkaatu. Wanni biraankii hin fakkaatu biraankii hin fakkaatu. Siireesii mataatee haasuuti namichi siireesii matee haasaa garuu otoo dhugaa ta'uu baates wanti kun jechaadha. Jireenya dhugaasaa ijoollee baay'een ila kan congarran isaanii itti duqqa'u.
jaalalleen isaanii saayitii laachuu fi didee yeroo isaan biizii ta'an qofaa kan bilbiluu fi yeroo isaan hojiirra jira madaabiin na bira jirti jedhan immoo kan itti aaru yeroo isaan immoo firii ta'anii dawwalan immoo kan neetwoorkiin qabu jedhu kanarra dawwaliin jedhu baay'eetu jiru. Komentii mucayyoo kana jalatti dhugaa dubbachuu fi ijoollee baay'een ankoos akkasii amallisaa akkasii waan akkasii rakkachaa jira kan jedhan namoota hedduudha jechuudha. Baasanii hin dubbanne malee kan garaa isaaniitti gubatanii baay'eedha jechuudha. Kun immoo jaalalan ta'u dhukkuba ta'a malee jechaadha. Maaliif jennaani yeroo baay'ee nuyi shamarran fageenya irratti jecha nama amanna jechuudha. Garuu dhiironni baay'een gochaa isaanii fi hojiin isaanii garaagara. Kanaaf mantala bareedduu kana jechuudha tokko qabee harkaa dhungatee kan fudhatudha. Tokko immoo itti taphata, itti qoosaa jechaadha. Isayyuu dhiira sin doorsisu irraa of fagaadha. Argitanii jireenya koo yoo barbaadda ta'e akkasiin godhiin, jireenya koo yoo barbaadda ta'e kanan godhiin, na waliin jiraachuu barbaadda yoo ta'e kanan godhiin siin jedha taanaan dhiirri tokko ittiin si doorsisa taanaan sitti boonaa jira jechuudha. Maaliif jennaan fakkeenyaaf ani yoon dafeen aara ta'e fakkeenyaaf kun amma amala kooti. Maaliif daftee aartaa akkas godhii jedhee kan na gorsu yoo ta'e namni sun nama sirriiti. Garuu immoo gaafan ani irra bilbilu narran bilbiliin yeroo akkasii nan dubbisiin jireenya koon barbaadda yoo ta'e na waliin na argachuu barbaadda yoo ta'e wanta akkasiin godhiin siin jedha taanaan namni sun sin jammarayyuu jireenya isaa keessaa si baaseeras si doorsisaa jira jechuudha. Sababa barbaadaa jira jechuudha. Kanaaf ani akka yaada mucaa jaalallee isheerraa kana argetti yeroo darbes ishee doorsisa. Torbetti malee naan dawwalii yoo jireenya koo barbaadda ta'e ishee jedha. Har'as immoo yoo na waliin jiraachuu barbaadda ta'e guyyaa malee halkan naan dawwaliini jedha. Isheen iyyuu itti himatte guyyaa madaamii biran jira, hojiirra jira. Namni jettu yeroo isheen jettu kana haala laachuu fi qaba ta'e yeroo mijeeffatan guyyaa isaanii mijatu tokko wal beellamachuu qabu malee as deebee narran bilbiliin akka doorsisa wayii tokko sinii galee akka dhiirri isa malee hin jiraanneetti kuni ta'uu qabu. Wanti kuni otoo biraankii ta'es dhugaan isaa isa qomna garaa hin jira. Ijoolleen baay'een kan ittiin bakka qoramaa jiran ta'uu qabu bakka. Akkasuma immoo hiriyoota kootti hin dubbatiin yaada nu gidduu jiru, icciitii nu gidduu jiru, jaalala nu gidduu jiru akka ifa ba'u hin barbaadu taanaan namni suni rakkoo guddaa qaba. Amma ijoolleen keenya baay'een dhiira jechuudha istooriirra godhatu, profaayilirra godhatu, miidiyaa kanarra poostii godhu jaalallee isaanii. Mee dhiirota ilaalame miidiyaa kanarra mee dhiira eenyu'a kan jaalallee isaa faarsu yoo itti heerumti akka carraa guyyaa sargii isaanii sana dhiironni baay'een akkasuma guyyaa da'umsaa yeroo ulfaa haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii kan poostii goggodhanii warruma jireenya laayivii masa sirrii jiraatanirraa kan hafe warri amma jaalallee jedhanii waggaa tokko waggaa lama sadii wal janaa jiran kuni dhugaan isinitti mammee namoo piroofaayilii isaarra godhatee istoorii isaarra godhatee shamarran faarsu dhiira maaltu jirattanii yaaddu. Argitanii beektu yoo argitanii parsentii bakeessa tokko. Shamarran garuu baay'inaan dhiirotarra godhatu. Kuni tokkoffaa nuyi garaa laafotaa waan isaan dubbatan dhugaa nutti fakkaata. Garuu icciitii guddaa kan qaban nu duuba waan baay'ee kan godhan dhiirotadha. Kanaaf shamarran keenya erga harka dhiiraa galtanii karaa baatan hin qabdani gaafa erga gaa'ela godhattanii jechaadha. Garuu otoo gaa'elan godhateen dursa nama jaallattan adda baafadhaa, nama waliin haasotanii adda baafadhaa malee isa ufee jaalala fakkeessee ji'a lama sadii waliin seeraan jiraate achi booddee immoo jechuun akka garaa keessii ta'uu didee miira keessii wallaalee yeroo ati hojiirra jirtu siin hubatu taanaan gaafati dadhabdu ufee sin jajjabeessu taanaan gaafati gammaddu ufee sin gammachiisu taanaan rakkoo qabaachaadha. Dadhabbii gola ormaa irratti dhukkuba coongaarraa dabalataa jechaadha. Kanaaf ilaalladhaa gatiin keessa widdiidha dhugaa shamarran ofuma keessan ofirra kasiisina akkasuma immoo
gaafa hicciitii akkasii erga miidiyaatti baaftanii booddee bakka miidiyaatti baasurra ofuma keessan hicciitii keessan achitti qabaddaa. Waaqayyoon keessan kadhadhaa ka darbeef dhiifama godhadhaatu kan ufutti immoo irraa baradhaatu jabaadhaa jechaadha. Garuu mucaan kun maaliif miidiyaatti na baaste namichi nan gubadhee gubaa kun namni naaf arguu fi jette isheen. Garuu haa ta'u malee immoo jechaadha. Miidhamni ishee kun namoota baay'eef barumsas ta'a. Namoota baay'ees immoo mudaa isaa itti kaaseera. Garuu immoo kuni dhugaadha taanaani booru jireenya ishee gaa'ela ishee isa duraafillee gaariin ta'u. Sinigale kanaaf shamarran keenya gaafa waa tokko jalqabdanii karoortanii dhiira waliin deemtanii nama mari'attanii tokko ittiin galle ofuma jaallattanii itti galtanii gaafa miidhamtan tokko immoo uftanii miidiyaarra baatanii ofin awwaarra diina maaliif jennaan wanta irra odeeffamu kun booru aqee gaafati gaa'ela godhattee gaafate jireenya isaa sirrii jiraattu namni ittiin siqee waan ta'eef jechaadha. Kanaaf miidhamuun dursa wanta si miidhu adda baafadhaatu waliin jiraadhaan isiniin jedha turtiin waliin gootaniif galatooma.